Nagee dursuun akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media addunyaa mara iddoo jirtanitti nageenyi keenya isin haa qabu. Cunfaalee gabaasa irraan isinitti himaa cunfaalee gabaasa irraa kan isinitti himu Anna Rastam Muhammad jalqaba irratti cunfaalee gabaasa irraatiif mata duree isaan isinitti hima. Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa qaala'insi jireenyaa gad bu'aa jiraachuu ifoomsite. TPLF fi miidiyaa Tigraayitti qoodinsa labsuu irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadattee gaazexeessitoonni mirga pireesii danqaa jahu. Muummeen ministeera Israa'el haleellaa Doohaa irratti raawwatameef Qatar dhiifama gaafate. Israa'elii fi Palestaayin wixinee dhukaasa dhaabuu Tiraampiin dhiyaatee simatan. Kanneen mata duree cunfaalee gabaasa irraatii hanga xumura sagantichaatti naa waliin tura. Qaala'insi gad bu'aa jiraachuu baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa beeksifte. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa dhuma ji'a hagayyaa bara 2025tti qaala'insi jireenyaa waggaa biyyattii gara 13.6tti gad bu'uu gama taasiseen bira ga'uu walgahii afuraffaa koree imaammata maallaqaa taasisaniin booda ibsa fulbaana 29 bara 2025 baasaniin ifoomsite. Gatiin dhiyeessa nyaataan wal qabatanii waggaa tokko dura waggaatti 18.8tiin dabalaa turuu ibsuun dhuma ji'a hagayyaa bara 2025tti gatiin dhiyeessi nyaataan wal qabatanii 12.7 qofaan dabalaa jiraachuus ifoomsite. Qaala'insi jireenyaa gadi bu'uun isaa imaammata maallaqaa cimaa, oomishtummaa qonnaa fooyya'aa fi tarkaanfiiwwan bulchiinsa mootummaa gatii tasgabbeessuuf fudhateen kan deeggarame ta'uu koreen imaammata maallaqaa baankichaa akeeke. Faallaa kanaan gatiin meeshaalee nyaataan waa hin qabne daballee agarsiisuun 15% akka ga'u gabaasuun kunis daballee sharafa alaa hanga ta'e dhiibbaa waan geessisuuf jedhe. Gama biraatiin daangaan hanga liqeensa baankiilee kanaan dura 18 ture fulbana bara kanaa irraa eegalee guutumatti ni kaa'amee yaadamaa turus ka'uus dhiisuu gara 24 qofatti ol kahee jahame. Kanaanis baankiileen kanaan dura liqeessan dabalataan 24 isa liqeessanii dabalanii liqeessuu danda'u. Tarkaanfiin kun tasgabbii fooyya'insi eega amma baankiileen liqeessuu danda'an ol kaasuuf fayyada jaha gabaasichi kun. Dhalli 15 ta'e akka turu kan ifoomse baankichi dhalli kuufamaa fi liqeessaa kan hin jijjiiramne ta'us ibse. Dhalli 15 ta'e akka turu kan ifoomse baankichi dhalli kuufamaa fi liqaas kan hin jijjiiramne ta'us ibse. Akka waliigalatti guddinni dinagdee mallattoolee gaarii mul'isaa jiraachuu kan ibsa yoo ta'u, oomishni qonnaa bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu, oomishni industirii guddachuu fi galiin alergii bunaa fi warqee irraa argamu ammoo olaanaa ta'us ibse. TPLF miidiyaa Tigraayitti qoodinsa labsuu irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadatee gaazexeessitoonni mirga pireesii danquu jahu. Paartiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF miidiyaa qoodinsa labsuu fi ajandaa diinaa tamsaasuu irratti tarkaanfii duubatti hin deebine fudhachuuf murteessee jaha. Kun immoo gaazexeessitootaa fi abbootii miidiyaa naannichaa sodaa keessa galchee jahan. Akeekkachiisni kun kan kenname torbee dabree magaalaa Maqaleetti yeroo TPLF fi gaazexeessitoonni waliin mari'atan itti gaafatamtuun waajjira paartii TPLF adde Fatalawarqii Qabra Egzaabeer wayita ibsa kennanitti jahame. Adde Fatalawarqii miidiyaa maqaa eeruu baattus hiriira waraanaaf waamicha godhuu fi garee amanamummaa dhabeef afaan faajjii godhuu jechuun miidiyaa tokko balaaleffattee turte. Isiin akka himtetti paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay fi raayyaan waraanaa gocha akkanaa irratti tarkaanfii fudhachuuf waliigaluu isaanii murteeffachuu ibsite. Gabaasa keenya maddeen alaatti hoggaan isin dabarsuuf. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun haleellaa Israa'el fulbana 9 bara 2025 Doohaa irratti raawwatte hordofuun lammiin Qatar tokko du'uu isaaf ifatti dhiifama gaafate. Muummicha ministeera Qatar Sheikh Mohammed Abdurrahman bin Jaazim Al Thani pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi Netanyahuun Waayit Haawusitti wal arguun waamicha dhiyeessaniin dhiifamicha fudhachuun isaaniis ibsame. Haleellaa Israa'el aangaa'ota Hamas kaayyeeffate fudhatame kana ilaalchisee ibsa kennameen osoo hin yaadamin loltuun Qatar tokko ajjeefamuu isaaf baay'ee gadduu ibsa Waayit Haawus irraa bahe kun ni agarsiisa. Dabalataanis Hamas kaayyeeffattee birmadummaa Qatar sarbuu isaaniif dhiifama gaafachuun gara fuulduraatti Israa'el haleellaa akkanaa akka hin raawwanne mirkaneessuu miidiyaaleen gurguddaan gabaasan. Israa'elii fi Palestaayin wixinee dhukaasa dhaabuu Tiraampiin dhiyaate simatan. Israa'el, Palestaayinii fi aangaa'onni addunyaa wixinee dhukaasa dhaabuu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin dhiyaate simachuu isaanii beeksisan. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun Waashingtan DC'tti argamanii Tiraamp waliin erga mari'atan booda wixinee pirezidaantii Ameerikaatiin Gaazaatti dhukaasa dhaabuuf dhiyaate kan simachuu isaanii beeksise.
Aangawoonni addunyaas gareen Hamaas wixinee kana akka fudhattuuf waamicha dhiyeessan. Wixinee gama pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin dhiyaate dhukaasni akka dhaabbatu akkasumas lammiileen Israa'el ugguramanii Gaazaa keessatti argaman akka gadhiifaman ta'uun himame. Palestaayin wixinee kana abdii daandii nagayaatti deebisuu jahuun ibsitee jirti. Ifaajjii Doonaald Tiraamp waraana Gaazaa dhaabsisuuf taasisan kana simatte ta'us ibsite. Palestaayin waliigaltee nagaa waaraa irra ga'uuf Ameerikaa biyyoota naannoo fi michooma idila addunyaa waliin akka hojjettu beeksifte. Waliigalteen taasifame kamiyyuu deeggarsi namoomaa Gaazaa akka dhaqqabu, hidhamtootaa fi ugguramtoota kan gallakkisu, mirga lammiilee siivilii kan eegsisuu fi dhukaasa dhaabsisuu akkasumas seera idila addunyaa kamiyyuu akka hin cabne kan mirkaneessu ta'uu akka qabus yaadachiisan. Birmadummaan Palestaayin akka kabajamu dhaabbileen Gaazaa, West Baankii fi Jerusalem bahaa keessatti argaman lakkifamuu fi gibirri qabamee ture akka lakkifamuus gaafatan. Filannoon xumura bara faranjoota kanaatti akka adeemsifamuu fi biyyattiin daandii dimokiraasii akka hordoftus ibsame. Waraana Israa'elii fi Gaazaa waggoota lama ta'uuf adeemsifame kanaan lubbuun namoota 65,000 olii yoo dabru kanneen 100,000 lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii qabeenyi hedduunis manca'ee jira. Eegan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasa arraaf jennee walitti qabanne kanaan gaammaa ture. Cuunfaaleen gabaasa akkanaa guyyaa guyyaan akka isin dhaqqabuuf fuula Facebook keenyaa follow, like, share, YouTube keenya subscribe godhuun nu hordofaa. Gabaasa biraatiin hanga walitti deebinu nagaan nu tura.